Guys, akkam jirtu nagaa keessanii har'aa kan isinitti agarsiisu teelegiraamiin keessan akka hin taaneef seetingii isin sirreessuu qabdan dirqama isinitti agarsiisa. Nafaana tura. As dhuftuu achi booddee seetingii keessa galtu. Achi booda privacy and security kan jedhu keessa dhuftu. Sana booddee step 2 verification kan jedhu irratti tuttu. Hanganaan kan irraa verify godhen ture garuu anda nuuf qaba. Xinnoo VPN connecting goone sanaaf naabanu dide. Amma xinnoo connection VPN malee jechaan jiru teelegiraamii waliin akka YouTube. VPN kamiyyuu isin banuu danda'a connect gootanii. Deemtanii yaalaa amma banaa jira. Two-step verification kun akkuma argaa jirtan paaswordii na gaafate kan irraa gatiin verify godheefla. Step 2 verification kun fuulduratti godinaan jedha. Baaggonee ilaalaa almost forgotu goona waliin emailii ko kunoo gasheera. Amma emailii emailii ko irratti na erga paaswordicha deemnee emailii irraatii paaswordicha finnee irratti verify goona jechuudha. Kun akkuma ilaalaa jirtan galeera. Paaswordichi kanadha. Kunoo ishee kana copy gootanii achitti deemtanii paste gootu. Kun akkuma kanatti isinii dhufa. Isiniifis gaafa step 2 verify gootanii gaafa step 2 verify gootan akkasumatti isinii dhufa. Seetingii keessa dhuftaniidha. Privacy and security step 2 verification. Akkuma ilaaltan arugaalee jechuudha. Cal jedhee maagorkeet 1 2 3 4 achiin booddee kan isinii dhufa. Kun optionalidha. Fedhii keessaniin skip goonu. Skip goonee sana booddee step 2 verify success jedha. Kanumadha. Recover change gochuu dandeessu. Password recover emails gochuu dandeessu akka barbaadannaa. Sana booddee device kan jedhu kana keessa kun kana dura warreen silkii biraatiin fayyadamaa turtan bilbila biraatiin kunas naannoo kanatti isinii fida. Kun amma silkiin ittiin fayyadamaa Lenovo A6 Note kan jedhuna. Silkii isin kan dura ittiin fayyadamaa turtan isin terminate godhaa isinii jira. Terminate gootanii irraa balleessuu dandeessu. Because namni silkii keessan irratti fayyadamaa turtan sun isin jalaa fayyadamuu gatii danda'uufidha jechuudha. YouTube kana subscribe gochuun dagatina, like, share, comment. Thanks.